magaalaa Nageellee Arsii yoo ta'u. Maqaa kee gaarii sanaan jalqabe tokkichummaa kee faarsa lallabe namnati gargaarte maal dadhabe. Nageellee Arsii biyya jaalalaa biyya kabajaa biyya amantii. صلي وسلم على المصطفى وآله Kadalaguun isaa haraama dhiisuun isaas haraama maali? Yoo dalagdes haraam yoo dhiistes haraam. Dalaguun is haram. Dhiisuun is haram. أعوذ بالله من كذا العالمي ستي بكنين مرارمي موتي موت من كذا العالمي ستي بكنين sirni argansuu qurxummii maal jedha? waa wayin gili jedhan dhumarratti jettaan saayinsii baradhee ture elementary irratti. Egaa jiraattonni magaalota tokko tokko keessatti argamtan kutaalee Oromiyaa keessaa yogga nu argitan bakka nu argitanitti nutti dhufuudhaan gaafii gaafatamtanii akka badhaafamtan sin gaafannaa kabajaadhaan keessattuu ammoo barnoota keessan irratti akka jabaattan barnoota amantaa akkasuma gaafiilee bohaarsoo ta'anii fi aadaa duudhaa keenya duraanii irratti akka jajjabaannu isin jaalannaa keessattuu hawaasa magaalaa Nageellee hedduu takka isin jaalannaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna.